Galatooma. Asham alaamanni isaa namni xinnaa guddaa jaarsaaf jaartii kabajamtoota daawwattoota televezyiinii faana. Kun Riittaa Shoodha. Har'as keessummaa jabaa ta'e tokko isiniif affeeree jira. Keessumattuu sirbasaa Odaa Roobaa jedhuun ni beektaniini. Ayyaanoo Bariisoo. Egaa har'a keessummaa Riittaa Shoo ta'ee jira. Dargaggoo seenaa beekaa hayyuu kana waliin turtii bareedaa ni taasifna jedheen abdadha. Hanga xumura sagantaa keenyaa faana akka turtan gamanummaan isin affeera. Gama ogummaa daarektingiitiin Fayyisaa Addunyaa qopheessaaf dhiyeessan Riittaa Taaddalaa kaameeraa fi sagalee Nimoonaa Riittaa ispoonsarri uffata keenya magaalaa Adaamaa gamoo Ooliyaar jalatti kan argamu Abbukkii Pirootokool guddaa galateeffannaan. Ceesiftuu booda Ayyaanoo Bariisoo waliin isin eega. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Riittaa Shoo televezyiinii faanaatiin daawwachaa jirtan. Keessummaan kiyya har'aa Ayyaanoo Bariisoo. Baga nagaan naa dhufte. Baga nagaan eegdan. Hayyee chiirsii haa jennu. Asoof deemna waan ta'eef. Hayyee. Akka ati dhuftu piroodiisara kiyyaaf himee gaaffilee muraasa asirratti naa kaa'ee jira. Isaan bu'uura godhachuudhaan turtii bareedaa waliin taasifna. Keessumattuu sirba kee Odaa Roobaa ka jedhu waa'ee sirna gadaa irratti bu'uura godhatte sirba kitaaba ta'e tokko seenaadhuma walharkaa fuudhiinsa sirna gadaa naannoo Jiilleetti jiru akka waliigalaattis jechuun danda'ama. Tarii jechoota garaagaraa of keessaa qaba waan ta'eef akka naannoo Jiilleetti jedhee bifa bareedaa ta'een daqiiqaa gabaabaa keessatti akka waliigalaatti sirnicha ibsitee jirta. Isaan namoonni baay'ee biyya keessaa fi biyya alaa si jaalatanii sirboota hedduu erga iskiliippiidhaan nu biraan geesseetta. Isa wajjin wal qabsiifnee akka gaafiif deebiititti qabxilee tokko kaafnee bakka ibsa barbaachisutti ibsa walii kennaa turtii bareedaa taasifna. Hayyee gaaffiin inni jalqabaa gaaffii filannooti. Ayyuu seenaan uummata Jiillee A. Kitaabaan sirriitti ibsamee jira. B. Sirbaan sirriitti ibsamee jira. C. Suuraa fi bocaalee sirriitti ibsameera. D. Uwwisa miidiyaa sirriitti ibsameera. E. Hundaanuu sirriitti hin ibsamne. Hundaanuu sirriitti hin ibsamne. Okay. Dhalataadhuma naannoo sanii waan taateef weellistoota ammaan tana aadaa Jiillee sirriitti ibsuudhaaf waan danda'an hunda godhan keessaa adda durummaadhaan kaa'ata. Kan wajjin wal qabatee aadicha sirriitti beektatti guddatte waan ta'eef tarii akka sababaatitti maal kaasuu dandeenya? Sababiin isaa rakkinuma Oromoo hundaati. Keessatti egaa Oromoon kallattii roga afraaniinuu akkuma waliigalaa sirnoota darbaniin baay'ee ergaramaa ture. Haa ta'u malee immoo akkuma irraa fageenyaa fi itti dhiyeenya sirnichi gaggeesse miidhaan Oromoo Tuulamaa irratti keessattuu gabrummaanis gaafa Tuulamni cabee Oromoo seente gaafa immoo Tuulamni mataa ol qabate xiqqoo akkuma waliigalaattis Oromoonni harki caalaan Oromummaa isaatiin ol ka'e. Kanaaf wanti Tuulamarra ga'e sun immoo Tuulama keessaa Jiillee quxisuudhaa fi isa tokkodha waan ta'eef Daaccii Bachoo fi Jiillee akkuma ijoollee sadeen Tuulamaa jennu Jiillee kun immoo warra hambaanuu harkatti rarraatee hafte jedhamee kan himamuuf yeroo baay'ee waan Tuulamni hangafoonni jalqaba irratti miidhama guddaa irra gahee fi inni xiqqoo ishee obbolaan isaa hangafootarraa waan laaleef duudhaa dhokfatee sirna gabroofataa san keessatti illee carraa barnootaatii fi carraa waan tokko argachuudhaaf kan ittiin inni uumame waan duudhaa sana yoonan sirna alagaa sanaa wajjin deemee baradhe yoonan qarooma ammaa kana qarooma addunyaan dhiibbaa geessiftu tuni fidde kanatti yoonan fayyadame duudhaan ta'uun harkaa baatii waan jedhuun duudhaa sana dhokfachuurraa kan ka'e carraa barachuu waanuma jirtullee Finfinnee isaa ta'u iddoowwan biraatitti babbadee barachuu dhabee aradduma isaati irratti waanuma isaati irratti cichee hafee. Kanaaf yeroo baay'ee duudhaa safuu seenaa hawaasummaa walumaa galatti waanuma kaleessaa qabatee waan tureef yeroo tokko himuufillee dabarsuufillee barbaadu maaliif namni isa gaafatu hundi
akkuma mammaaksan kan guyyaa bofa argee halkan abjummaa gaadheessa jedhamu yoon tarii waan kana hime yoonaan waan kana baasee dubbadhe kanumaa balleessuu dhufinnaa waan jedhuun sirna kaleessatirraa ka'ee baasuufillee yeroo tokko tokko duubatti waan inni qabatu jira. Tarii kanumaaf ta'a yeroo tokko tokko immoo miidiyaanis kaffagoo malee waan dhiyoon argu. Araddaa Tuulamaa kana keessa jira miidiyaan kamiyyuu yeroo tokko tokko Oromoo hundaa waliin ga'uunis gaariidhaa fi barbaachisaa ta'e garuu gola Tuulamaa keessa maaltu jiraa jedhee namni gaafatu yeroo baay'ee mul'atu tarii kanuma kanaaf ta'uu malaa jeetii yaadda. Akka furmaataatti illee simmoo wajjin wal qabsiiftee waan naa kaaftu gara fuulduraatti maal ta'uu qabaadha? Gara fuulduraatti tokko barreeffama egaa wanti tokko adeemsa qaba. Kan baratee sadarkaa gurguddaarra tures fakkeenyaaf namni akka Hayyuu Ida'oo Boruu kan waa'ee seenaa Oromoo Tuulamaatirra darbee seenaa Oromoo guutuu bakkaa fi akka wajjin himaa ture. Akkasumas waa'ee seenaa Afrikaatillee waa'ee dhugaa Itoophiyaa tanallee Oromoon dhugaa akka irraa qabuu fi itti miidhamuu isaatiin abbaanuu akka Oromoo ta'e nama himaa tureen nama Jillee keessatti dhalateedha. Inni waan carraa kana argateef immoo hayyoota akka Jillee kana keessaa bahuu isaatiin deebi'ee carraa barnootaa sana sababa garaagaraatiin argatee Jillee keessaa abbaan isaa xiqqoo nama odeeffannoo tokko tokko qabu waan ta'eef garasii fuudhee nama kana tattaafuun ijoollummaa isaatirraa inni cimina inni argisiisurraa ka'ee carraa kana akka laatuu fi akka inni Finfinneetti guddatullee kan godhe keessaa tokko akka inni immoo seenaa kanallee himuudhaaf ga'umsa qabaatu kan godhe Jilluma keessaa bahee carraa barnootaa isaa waan argateef oomisha illee jenna namni sirriitti hordofee yoo kan jiru taate waa dubbiin isaa sunuu kitaaba tokko. Kana malees namoonni yaalan jiru fakkeenyaaf barsiisaa Horaa Roobaa namni jedhamu dhiyeenyatti gadi qabeetti illee sirriitti bal'isee seenaa Jillee qabu guddicha sana barreessuudhaaf hanqinni tokko tokko isa mudatullee eegalli gaariidha. Duudhaa Oromoo Jillee kan jedhu kitaaba tokko barreesse yeroo dhiyoo keessa nama cimaa fi nu barsiisanillee abbaa keenya. Kana alatti immoo seenaa Oromoo Tuulamaa kitaaba seenaa Oromoo Tuulamaa jedhu keessatti tuttuqameera. Hanqinoonni akkuma jiran ta'ee jechuudha. Adeemsan sirrata je'eetiin akka waan tokkotti gammadee seenaa Oromoo jaarraa 16ffaa keessattis akkasuma tuttuqameera. Tarii bakki waldi jala darbisi seenaa waanuma jiru sun akkaataa itti odeeffannoo kennanirraa ta'uu mala. Akka nama dhuunfaatti immoo ani tokko achitti dhaladhee guddachuu kiyyaanis aadaa san keessa duudhaa san keessatti guddachuu kiyyaanis manguddoo jalaa fi manguddoota jaarsaa fi jaartii jalatti guddachuu kiyyaanis wantoonni walitti kuusee jira. Gaafa waaqni jedhe gara barreeffamaa fi barreeffamni barraa'e kun gara kitaabaa fi fiilmiitti akkasumallee gara dookumantariiwwan gurguddootti jijjiiramuudhaaf itti deemamaa jira jedheen abdii godha. Guddaa galatoomna. Baay'ee bareeda. Gaaffii lammaffaa irratti jiru sirba aadaa uummata Jillee keessaa sirba sirna kamirratti sirbamu irra jaalatta? Caalmaatti jechuu kiyya. A wal harkaa fuudhinsa gadaa irratti kan sirbamudha. B sirba fuudhaaf heerumaa. C faaruu looniif kan sirbamu. D sirba jaalalaaf sirbamu. E godaansaaf kan sirbamu. F hunda. Abbaan ilmoo ofii isa xiqqaa fi isa guddaa waliin caalchisu. Kanaaf anaaf wanti Jillee keessatti gocha aartiitiin ibsamu hundi anaaf tokko waan ta'eef hunduu ittiin filadhaa. Ani tarii maal akka deebistee dheetiin maal akka deebetta? Odaa Roobaa sirba kee sirba baay'ee jaalatamaa san isa wajjin wal qabatee sirba wal harkaa fuudhinsa gadaa irratti kan sirbamu nan jaaladha waan naan jettu natti fakkaate. Kanuma wajjin wal qabatee hojii kee baay'ee bareedaa jaalatamummaa fi fudhatamummaa guddaa kan itti argatte Odaa Roobaa wal harkaa fuudhinsa naaf fakkaata. Walumaan turre waan ta'eef achirratti ayyaanoo waa'ee keetii waan bareedaa ta'e tokko addatti kanan kaasuu barbaadu sirboota hojjettee hunda isaanii fakkeessitee osoo hin ta'in taatee hojjetta. Sirbuma kanarraa yoo jalqabne uummanni sirba kanarratti hirmaate akka Hooliwuditti nama qophaa'edha. Baasiisaa haaluma kana mijeessuun ulfaata akka ta'e hin beekama. Kana hunda cabsitee maanguddoon hin hafne, daa'imman hin hafne, namni sireerra ciisellee hin hafne
bifa adda ta'een odaa tuutaatitti wal argee kiliippii kana hojjete. Kanaaf kabaja guddaan isaaniif qaba. Hagas aadaa ofii mul'isuudhaaf hawaasni keenya kan tattaafatu ta'uun isaa weellistootaaf hin boonsa jedhee yaada. Kanarratti mee waan naan jettu hin jiraa? Seenaan sirbichaa gaa akka nuyi xinneessinee himnu ta'uu dhiisuu danda'a. Walumaa gala sirbii suni jiillee keessatti sirbamu malee duudhuma sirna gadaa Oromoo guutuu ibsa keessatti immoo akkaataan inni loqoda jechaatiin akkaataan bu'aa bayiin isaa kallattiin tuulama irratti kan xiyyeeffatullee ta'u akkaataa sirni gadaa dur itti Oromoon gaggeeffataa ture. Yeroo itti Oromoon balbala takkaan bahee balbala takkaan galu keessatti kana hojjennu yaada tokkicha yeroo itti qabu keessatti gocha tokkoon yeroo jiru jireenya gaggeeffatu keessatti yeroo tureetti kan sirni kun gaggeeffamu. Isa qofaa osoo hin taane seenaan sirba kanaa keessi isaa bal'aadha. Bu'uurri sirba kanaa ani tuulama keessa taa'ee yoonan odaa roobaa jedhu odaan roobaa kuni Araddaa Arsii keessatti argama. Yeroo kanatti godina Baalee keessatti odaa argamuudha. Maaliif odaa nabii jechuu dhiiftee tuulama keessa teessee odaa roobaa jettee gaafii jedhuufi sirnichi duraan giddugala biyyaa kanatti akka gaggeeffamaa turedha. Seenaanis kan garaagaraa himu anis ofiitti yaa qorannoon ani bira gaheen seenaan sirna gadaa Oromoo itti gaggeeffamu kallattiin toora Finfinnee kana akka ta'e keessaa'u tulluu eegduu bakka jedhamu irratti abbaan muudaa akka jiru toora sanatti akka turee fi abbaan muudaa jalqabaa sirna gita bittootaa kanaan dhiibbaan gaafa tuulamarra gahaa dhufu kallattiin dhibee dhufee as gadi dhiibamaatis dhufanii harka gara kaabaa kanattuu jiraachaa akka turanidha. Dhiibamaa dhufee gaafa dubbiin jabaachaa dhuftu naannoo Finfinnee kanarratti abbaa muudaa ajjeesanii hayyoota sirna gadaa guddoo kan heeraa fi seera gadaa kana qajeelchan namoota 60 ol akka fixan manguddoota qoradhirraa dhagahee yeroo kanatti sirni gadaa guutummaan guututti laafurra darbee kallattiidhaan abbaan muudaa akkuma ajjeefameen namoonni sirnicha harkaa qaban yookaan kallattiidhaan sirna bulchiinsaarra warri jiran akka miliqanii askaraa Arsii kanaan marfatanii gara madda walaabuutti jalaa baqatan. Jarri kallattiidhaan maal barbaadu hundee sirnichaa balleessuudhaaf akka adamsan. Oromoo bittinsanii eenyummaa isaa wallaalchisuuf sirnicha harkaa baasuudhaaf yaaliin akka godhame. Yaalii godhamu kana keessatti immoo kallattiin uummata otoo hin taane gochi irratti dalagamu warra sirnicha harkaa qabu sana sirna duudhaa sana warra harkaa qabu immoo meeshaalee sirnicha ittiin gaggeessan hunda harkaa qaba. Kanarra maqaa dhoofnus kan maqaan dhoofnes jechuudha. Wanti sirna kana ittiin gaggeessan meeshaaleen warri gadaa qofti beekan harkaa qabantu jira. Sirna sana kan ittiin milkeessan sirna sana kan ittiin dhugoomsan jechuudha. Ayyaantummaa warra baatu jira. Achi keessa abbaan muudaa sana ajjeesuun mataan isaa sirnicha miidheera. Miidhuurraas darbee araddaa waliigala Oromoo irraa buqqiseera. Isaan immoo sirnicha akka sirnichi hin banneef warri suni baqataa ture. Kan baqate uummata Oromoo otoo hin taane uummata Oromoo keessaa sirna san kan harkaa qabu baqate jechuudha. Sababiin isaa sirna sana baraaruuf jecha jalaa dheessuun jarri sunis ni hordofaa asumaa hordofaa isaan jalumaa dheessaa eessan gara madda walaabuutti ga'anii achitti immoo amma boodan dheessinu duubatti deebinee of ijaarree jenna waggaa dheeraa turaniiti jechuudha. Bakka tokko baqachuuf waggaa dheeraa turu akkas godhani. Kanaaf bara sanii gaa asii baqatan madda walaabuutti galame jechuudha. Warri humniti isaanii dadhabdee guutummaan guutuutti sirnicha gaggeeffachuu achitti hordofuu dadhaban asuma turan. Warri immoo asuma immoo garee ergatu. Fakkeenyaaf Salaalee kan jirus nama muraasa ergata. Madda walaabuu dhaqeetii sirnicha tumame sana hordofee qabateetuma gala biyyatti. Warri sun jila jedhamu. Warri asii kallattiidhaan madda walaabuu dhaqanii sirna gaggeeffatan sun jila jedhamu. Jilli kuni achi dhaqee akka dur Finfinnee ture sanirraa waan sirnichi diigame jila muuda jedhanii muuda fudhachuu deemanii jedhan maqaa jijjiiranii madda walaabuutti sirnicha sana dhaqanii seera tumatanii waan jedhan jedhanii qumbii dhandhamaniiti
gala jarri sun. Waggaa dheeraa turaniiti achi ga'uu fardaan deemuu gaasiqa deemuu godaansa deemuu achiin eega sirnicha raawwatanii booda tirataatuma galuu jechuudha. Akkuma galaniin biyyatti as deebi'u. Gaafa duruma as naannoo Odaana Beetitti naannoo Odaana Beetiin dura naannoo Finfinnee kanatti yoo gaggeessan waan naannoo kanaatti jedhanii faarsaa turan. Garuu yeroo amma sirnichi addaan cite kana sirna keenyatu bakka itti sirna gaggeessinetu hafe malee sirni keenya nafuu jecha jedhuun maal jedhanii sirna silaa Odaa nabee yookaan toora Finfinnee kanatti gaggeessuu qaban irraa waan ari'amaniif waan sirnicha bakka sana jalaa buqqisaniif sirna buqqisuurra bakka sirnaatirraan buqqisuu guyyaa jedhaniitii qabatanii jalaa badanii jechuudha waan ta'eef achi gaafa achi deemanii faarfataa deemuu jechuudha. Warra Tuulamaa kan silaa toora kana jirutu Odaa roobaa waan dhaqaniif Odaa roobaa oduu roobaa Odaa roobaa yaa ulfaa koo seerriin oolu jedhan. Jarrillee akka bakka san irratti akka sirna oolfannu yookaan gaggeeffannu illee yoo nu dhoowwan bakka san irraa oolla malee sirni keenyaan oolu bakkuma jirru dhaqnee gaggeeffannaa yaada jedhuun. Sirbichi gaafa jalqabarree waan akkasii hin jira. Odaa roobaa yaa ulfaa koo seerriin oolu jedha. Kan silaa Odaa nabee yookiin immoo toora kanatti bakka jilli duritti gaggeeffamu sana maqaadhaanii faarsuu qaban gara keetti deemaa jirraa. Sababa sirna kana itti mararamu sababa sirni kun nu ijaaru nu guddisuu fi sirna keenya dhiisurra bakkuma sirnichi sun jiru deemna malee hin hafu jechuudha. Hojiiwwan kee hedduun isaanii seenaa dhedheeraa kan of keessaa qabanidha. Tarii kan baratte afaan na fakkaata. Yuunivarsiitii kamii irraa baate? Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa afaan Faranjii fi Hogbarruu jedhamu baradhe. Bravo. Isa na fakkaata. Caalmaatti hojiiwwan kee baay'ee ciccimoodha. Bishaatudha illee. Wanta kilippii kana gaafa hojjennu waan ani hin daganne tokko hin jira. Baqaaluu Daanyee waliin hojjenne Baqaaluutu kaameraa waraabaa ani haala qindeessaan ture guutaa waliin. Kaameraa tokkoon hojjenne yeroos humna hojiinis wal qabachuu danda'a. Gaafa waraabbii birratti uummata isa hunda kaameraa tokkoon hojjechuun baay'ee tokko ulfaata. Kaameraan fagaatee hawaasa hundaa akka qabatu haalli itti waraabamu jira. Baay'ee nama barbaadamaa ta'e tokkotti siqanii haalli itti waraabamu jira. Eebba kanarratti maanguddoota jiran hawaasa waliigalaa wajjin waraabuudhaaf al tokko waraabama. Nama eebbisuu waraabuudhaaf ammoo kaameraa siqee namicha eebbisu san kophaatti qaba jechuudha. Abbaan eebbisu dirqama waraabbii lamatu ta'a. Kaameraan an biraa osoo jiraate tokko kan gabaabaa san qabata tokko kan waliigalaa qabatu san qabataayu. Kanaafuu eebba irratti maal taane uummata wajjin maanguddoonni erga waraabaman booda irra deebinee immoo itti siqnee waraabuu qabnu waan ta'eef maanguddootaan aanatu itti siqee maanguddoota kennamee takkaa eebba ammaa kana hundi keessanuu irra nu deebi'a jennaan badasii eebbi irra hin deebi'amu naan jedhe. Uummata kana bakka tokkotti akkasii waraabbii kiliippiiti jedhanii qindeessanii baasuun ani uummatichaaf kabaja guddaan qaba nan beeku waan ta'eef tarii uummata kana akkamitti amansiistee kan jedhu kana. Egaa namni addunyaa kanarratti namni waan ofii irra jaallata. Hamma garaa dubbiin dho'u yeroo tokko mammaaksuun. Aniyyuu nan rifadhe gaafa dhabu. Tokkoffaa namni keenya waan akkanatti waan ofii jaallataa anuu irraa han barate. Kanaaf uummanni sun ammallee naa jiraadhaa naa bulaa kan jaarsaa umrii arraagessaa fayyaa gadamsaa kan jaartii kan dargaggeessaa kan shamarranii hundi keessan warri gaafsan hirmaattanis warri isinitti toluu baatee carraa lammaffaatiif eeggachaa jirtanis ulfaadhaa naa jiraadhaa isinan jaaladhaa waan na kabajanii dhuftaniif waan duudhaa teessan jaalattanii dhuftaniif kabajamaa jedha. Anis kan uummata saniiti sirnichis kan uummata saniiti. Akkuma duratti tuquuf yaale uummatichi waqtitu laaffise malee Oromoo sirnicha duudhaa sana sirriitti jabeessee guddisutu qorannoon addaa akka irratti gaggeeffamee biyyaaf addunyaaf akka ta'u gochuudhaaf fedhiin jiru xiqqaa ta'e malee kaleessa guutummaan guutuu mee waan kana haasa'i kan jedhu ture. Har'a immoo ittiin fayyadami jechaati hamma barbaadamu garuu akka wantichi qoratamee faayidaa hin oolle xiqqoo ishee karaawwan garaagaraatiin dhiibbaa jira. Tarii kun ana akka kootitti gowwummaa illee natti fakkaata.
wanni biyyaaf ta'u haa sablammii biraatiin kalaqamu haa saba Oromootiin kalaqamu faaruu saba sanaatiin alatti faayidaa qixxee kenna eega ta'e hunduu itti fayyadamuu qaba. Fakkeenyaaf karaa elektiriikii yoo fudhane nama tokkotu faranjii tokkotu kalaqee har'a addunyaa tana badhaasee itti fayyadamuu qixxee itti fayyadamaa jirra. Maqaan kan namicha saniiti. Gadaan kan Oromooti yoo akka Itoophiyaattis akka addunyaattis akka Afrikaattis itti fayyadamne ani kun yeroo tokko tokko of goomachuu natti fakkaata. Namni waan gaarii tokko hawaasa tokko keessa arge yoo itti fayyadamee nama hundaaf oole sablamminis akka waan kana gaariidha jedhee amanee irraa baratee akka itti fayyadame. Oromoodhaaf immoo waan kana kalaqxeef thank you. Ammallee kalaqa biraa akka kalaqee waan gaarii Oromoon akka addunyaa kanaaf hojjetu haamilee otottore gaariidha jedhee yaada. Faayidaa numa hundaaf dhaluma namaa hundaaf ta'a. Dhala namaarra darbee gadaan bineensaaf illee heera kaa'ee qaba. Biyyeef illee uumamni waan uume kana hundaafu haga ija tokkoon laalutti waan ga'eef waan heera waan achi keessaa gaarii jedha waan bara wajjin hin deemne yoo arge fooyyessa gadaanu tuun ganaa waan jedhamu qaba. Tuun tanaa jechuun anamma ammaatti beekumsa kiyyaan yookaan beekumsa hamma ammaatti irra geenyeen kan harkaa qabnu kanaa jechuudha. Tuun ganaadha jechuun addunyaan tun hin jijjiiramti. Gaarri kun sululatti deebi'uu danda'a. Lagni baatti yaa'u kaabaatti deebi'uu danda'a. Yookiin immoo kallattiin jijjiiramuu danda'a. Uumaan kun waan hunda humna qaba waan ta'eef addunyaa kana jijjiiruu danda'a. Addunyaa jijjiiramtu yeroo san heera baafna fi waaqni gaafa nu uumu fuulduree nutti agarsiifnee waan jiru tilmaama malee kallattiidhaan boru kanatti taa'ee akka nuyi beeknu nu goone waan ta'eef gaafuma wanti sun uumame heeratti heerannaa jedheeti kaa'e. Kanaaf tumbanaa jedha. Addunyaa biraatirraa Oromoo waan adda godhu keessa addunyaan biraa heera fuulduraatis lafa keessa. Heerri fuulduraa kan lafa kaa'ame sun garuu boru wanni jijjiiramu yoo dhufe jijjiiruun nama rakkisaa jechuudha. Ganaa waan kaleessa jennu sun sirrii miti akkanatti haa jijjiiru jechuuf rakkatu. Oromoon garuu maal godhe? Waan fuulduraa fuuluma dura murteessinaa ammaaf kan jiru kana kan immoo hafe jette kunoo bakka duwwaa kanatti guuti kan boru immoo waliin gaafa addunyaan sun dhufte dhaloonni itti aanu sun haa fooyyessu waan jedhu qabaa jechuudha. Baay'ee bareeda. Mee sirba kana daawwattoota keenyaaf xiqqoof hirree boqonnaa fudhanii walitti deebina. Baay'ee kabajamtoota daawwattoota keenyaa sirba Ayyaanoo Bariisoo Odaa Roobaa sirba bareedaa kana daawwadhaatii walitti deebina. Hayi daawwattoota keenyaa walitti deebinee jirra. Riittaashoo televezyiina faanaatiin daawwachaa jirtan. Ayyaanoo Bariisoo gaaffilee dhugaaf sobaa keessaa tokkoffar tooya loonii ammas jilleetti ni jireedha. Dhugaa baasoo. Tooyi bakka loon jiran jira. Baay'ee bareedaadha. Gara gaaffii fi deebii kan dhugaa sobaa lammaffaatti ce'uu keenyan dura daayireektarri kiyya Zaan akka xumuramee natti himaa jira. Ayyugaa taphni keenya kuni gara torbeetti ce'uun isaa dirqama ta'ee jira. Qabxiilee hedduu kaafna waan ta'eef garuu daawwattoota keenya torban isaa wal fakkaataa ta'etti akka nu eegan beellamanne. Sirba tokko affeerree isaan wajjin adda baana. Anaaf si garuu tapha keenyatti fufne jechuudha. Baay'ee kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin artiist Ayyaanoo Bariisoo waliin taasifnee hin xumuramne. Torban bakkuma itti dhaabne irraa itti fufnaa. Aga torbanii fayyaa naa ta'a.